Abdul Fattah LCC Hassan Sheikh Mohammudiif Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan kamisa kaleessaa ibsa kennaniin dandeettii waaltaalee mootummaa Somaaliyaa guddisuuf walta'iinsaaf qindoomina biyyoota sadan gidduu jiru cimsuuf walii gallee jirra jedhan. Qormaata biyya keessaaf alaa dura dhaabbachuuf akkasumas waraanni mootummaa federaalaa Somaaliyaa shororkeessummaa bifa maraa dura akka dhaabatu, daangaasaa dachiif galaana akka eeguuf tokkummaa abbaa biyyummaasaa akka eegu irratti walii gallee jirra jedhaniiru. Ibsa kanaan qaamotiin sadanuu abbaa biyyummaa biyyoota naannoo walabummaaf tokkummaa abbaa biyyummaa isaanii akka kabajan eeranii dhimma biyyootii keessa seenuu garuu dura akka dhaabbatan ibsaniiru. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal jedhanitti LCC'n ministeera nageenya biyyoolessaa isaanii hoogganaa kaabinee pirezidaantiif ministeera dhimma alaa waliin ta'uudhaan yeroo dhufan Isaayyaas Afawarqiin simataman. Mohammud guyyaa tokko dura kan gamas dhaqqaban yoo ta'u, ministeera dhimma alaa Ahmad Muwaalim Fiiqiin simannaan ta'eeraaf. Eertiraas ta'e Masriin yeroo darbe Itoophiyaan jalqaba bara kana Somaaliilaand waliin waliigaltee irra geesse ilaalchisee abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Akka waliigaltee wal hubannoo falmisiisaa kan Somaaliilaand waliin irra ga'ametti kan Somaaliilaandiif beekannaa kenniteef ulaa galaanaan qabaanne Itoophiyaan lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 liiziidhaan akka argattu aangoonni Somaaliilaand himaniiru. Somaaliyaan waliigaltee kana akka sarbama mirga abbaa biyyummaa isheetti ilaalti. Kan aangoo ministeera dhimma biyya alaa Itoophiyaa gadhiisaa jiran Taayyaa Asqasillaasee gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa irratti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin mallatteessite deeggaranii dubbataniiru. Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee wal hubannoo irra geesse deemsa siyaasaa Somaaliyaa keessaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon keenya naannoo sana keessatti guddinaa fi badhaadhina gamtaan qoodachuudha. Waliigaltee wal fakkaataan biyyoota kabiroo keessatti kan mallatteessame yoo ta'u, mootummaan Somaaliyaa muddama siyaasaa biyya isaa keessaa guuguu fi diinummaa yaadamne waan kakaasuuf sababiin tokkollee hin jiru. Kanaaf biyya koo irratti kan dhiyaate himannaa hundee hin qabne hin simadhu. Maqaan Itoophiyaa himannaa isaa kam waliin iyyuu wal qabachuu hin danda'u. Gumii biyyoota sadanii kan Asmaraa keessaa faayidaa kan qabu ta'us wal dhibdee amma jiru furuu akka hin dandeenye ogeessonni naannoo dubbataniiru. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsiin daawwataa akka jiran Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesaraa Waaltaa Qorannoo Afrikaa fi Eeshiyaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Tafarraa walga'iin sun muddama naannoo tasgabbeessuu ilaalchisee shakkii qabu. I mean, like the summit today happening in Eritrea, in capital Asmara, won't do much to my understanding. Akkuma walga'ii Eertiraa magaalaa guddoo Asmaraa irratti ta'aa jiru akka hubannoo kootti waan guddaan hojjenne. Gama wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas Itoophiyaa fi Masrii gidduu jiru tasgabbeessuutiin komii waggoottan dabran keessa argaa jiru ilaalchisee jechuu kooti. Walga'iin kun ennaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa Niiwuorkii keessatti geggeessame kan garee sadaniin taa'ameen kan itti fufe natti fakkaata. Kun kan ta'e torbanneen aga tokko booda. Akkuma beeknu Eertiraan immoo komee qabdi. Keessuma Eertiraan abuutiin gara aangootti kan deebise waliigaltee Piretooriyaa irratti komee qabdi. Itoophiyaan ennaa rakkoo Tigraay keessaa Eertiraa waliin hojjetaa kan turte yoo ta'u, waliigaltee Piretooriyaa booda bulchiisa Asmaraa abuuta aangootti dhufuu isaatti dheekkamee jira. Kun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee uumeera. Dr. Saamu'eel gara fuulduraatti Itoophiyaaf rakkisaa ta'uu malaa jedhu. I think all these developments, the internal and external pushes, all combined, would definitely be posing. Eertiraa Somaaliyaa Masrii gidduu walta'iinsi jiru guddachaa innaa deemu. Giddugaleessa ba'aa fi biyyootii Arabaa gidduu akka yaadutti waan ta'aa jiru martinuu dhiibbaan alaa walitti dabalamee ennaa Eertiraa Somaaliyaa Masriin walta'iinsa isaanii guddachaa jiru kana akkasumas biyyootii giddugaleessa ba'aa fi Arabaa gara haala kanaatti harkisaa ennaa jiranitti Itoophiyaarra dhiibbaaf dinagdee waan itti uumuu fakkaata. Haalli fuulduraa Itoophiyaadhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. Yoomichuu ishee cimtuu tokkummaa Imiratoota Arabaarraa gargaarsa guddaan argattu taate. Walumaagala gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fiduudhaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a. Ogeessa akaadaamiif naannoo kan Somaaliyaa akka ta'an Daahir Jibriil walga'iin biyyoota lamaanii baay'ee barbaachisaadha jedhu. The tripartite summit between Egypt, Somalia and Eritrea held on October 10. Onkoloolessa 10 bara 2024 walga'iin Masrii Somaaliyaa fi Eertiraa gidduutti geggeessame. Waliigaltee siyaasaa naannoo kan dhiibbaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannoo galaana diimaa keessatti qabduu fi guddataa deemee dhaabsisuu irratti kan fuuleffate bakka bu'a. Masrii, Eertiraa fi Soomaaliyaan hawwii Itoophiyaan qabdu keessumattuu qaqqabummaa galaana diimaa fi tattaaffii babal'aa keessoo irratti yaaddoo waliin qabu. Gamtaan kun daandii doonii murteessaa ta'e akka gaariitti akka to'atan isaan taasisa. Jibriil akka jedhanitti gamtaan kun biyyoota sadaniif bu'aa qaba. Egypt in particular views this alliance as a way
to check Ethiopia's region. Keessumaa Masriin kana akka olaantummaa Itoophiyaan naannoo sanatti qabdu qorachuutti ilaalti. Falmiin hidha Abbayyaa ilaalchisee jiru Masriidhaaf wiirtuu tarsiimoo dantaa isheeti. Hidhi sun dhiyeessii bishaan Abbayyaa isheen argattu balaarra buusa. Gamtaa kana uumuun Masriin ejjennoo isheen galaana diimaa irratti qabdu cimsuu bira taree Somaaliyaa fi Eertiraa waliin hariiroo qabdu cimsuudhaan gaanfa Afrikaa keessatti guddachaa kan deeme dhiibbaa Itoophiyaa ittisuu danda'a. Somaaliyaa fi Itoophiyaan innaa marii marsaa lamaa geggeessamee bu'aa hin argamsiisin hafe Turkiin jaarsummaan gidduu seentee jirti. Marii kabroon ni geggeessama jedhamee eegama. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii feesbuukii irratti barreeffama mata duree mootummaan harka nagaaf diriirse har'as hin dachaasu jedhuun mootummaan isaanii qaama waraana bilisummaa Oromoo kan giddu galeessaa jechuun of waamu kan nagaaf fedhii agarsiise kan jajjabeessanii fi haala dandeessisoo milkaa'ina marii kanaaf barbaachisan hundaa uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaanii maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra deebitan mirkaneessa jedhaniitti turani. Dhimma kanarratti har'a hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas gorsaa olaanaa ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo kan ABO obbo Jireenyaa Guddataa waliin gaaffii taasisneetti ture. Isaan deebii isaanii nuuf kennaniitti turanii sababa rakkoo teeknikaatiin amma qophichi nuuf qaqqabuu kan hin dandeenye guutummaa isaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti kan gadhiisnu ta'a. San dura garuu tibbana kan godina Harargee lixaatti sigigni lafaa mudatee ture irra deebiitiin isin biraan geenya kunoo. Sunis nuuf qaqqabuuti hin dandeenye sana keessatti garuu kan obbo Haayiluun hoogganaan obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa nuun jedhan keessatti hooggansa isa kam waliin kan isin dubbachaa jirtan gaaffii jedhuuf hooggansa isa kam akka ta'e adda hin baasne garuu tibba darbe hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an kan zoonii giddu galeessaa Ayyee qophiin kan Harargee sun amma dhaqqabeera. Qophiin amma siniin jedhe guutummaa isaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti maxxansina. Amma gara qophii isa kan Harargeetti dabarraan waliin tura. Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa gandoota lama keessatti guyyaa kaleessaa lafti sigigachuudhaan lubbuun namootaa darbeera jechuun bulchaan aanaa gubbaa qorichaa obbo Malkaamuu Erbelloo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Sodaa isaanii san bakka shakkii qabnu guutuu namoonni achirraa akka ta'an taasifamee jira. Isaanan sanniin achirraa kaafnee har'a horii xiyyeeffannaan keenya guyyaa irraa reeffa baasu biratti ganda tokko keessatti nama afurtu argame ganda biraa keessatti immoo nama tokkotu argame amma nama shani amma isaanan sanniin baafnee warreen immoo bakkitee shakkiin jiru guutuun namoonni achirraa akka ta'an taasifamaa jira jecha bakka shakkiin jiru mallattoolee jiran sanniin akkuma jiran achirraa akka ba'an taasifamee jira jecha. Fulbaana 28 bara 2017 guyyaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 10tti roobni cimaan roobee lafti sigigaatee miidhaan kun qaqqabee jiran obbo Malkaamuun yeroo ammaas aanichatti iddoowwan ammallee sodaachisaadha jedhamerraa abbaa warraa 3,800 maatii 19,000 qaban aanicha keessatti bakka biraatti yeroodhaaf qubachiisaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa aanichaa Obbo Aliyyaa Abdoos deeggarsi hatattamaa taasifamaafii jira jedhan. Waajjirri buusaa gonofaatii fi waajjirri bulchiinsaa deeggarsa barbaachisu deeggarsa yeroo hatattamaadha waan ittiin nama kana ittiin awwaalan qarshii midhaan deeggarsallee taasisaa jirra jechuudha. Dhimma kana isaanii wajjin rakkoo kana qooddataa jirra. Bakka rakkoon uumame kana qofa osoo hin ta'in bakka rakkoon hin uumamnetti illee aanaan keenya dhimma diiga lafaa kanaaf rakkoo hammaataa mudachaa jira haga ammaatillee keessatti mul'ataa jira waan ta'eef hubannoo dha'uu jirra jechuudha. Sirriitti amma bakka hundatti kallattii hundaanuu fannaa jirra jechuudha hanga danda'ametti. Jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko taatee kana innaa ibsan. Mawraasa ta'uu jaalas bishaan akkuma bishaan waraabuu akkuma beeketti namni afur akkanumatti bakka allayyaan itti achumatti osoo jarikaana hojii achumatti kalee taasudhan asirraa bakka achumatti wanni isaanii roobni biyyaa bututti yeroo itti jira. Bakka amma baasan kan uummanni aanaa guutuun dhufanii uummanni bahee itti baasan bakka. Dhuma roobni yoo hammaate ni hammaata bakka jirtu osoo qonni jiru bara osoo hereen babaasan jiru nurra hammaate dhaqitee dikkitti baatee nama duwwaa takka awwaalee ila jala awwaalee dikkitti bakka ammas osoo baasan jiru. Achuma godina Harargee lixaa aanaa Shanan Nuuggoottis taatee wal fakkaataa mudatee lubbuun namoota 5 darbuu bulchaan aanichaa obbo Adam Abbaas himaniiru. Sababa roobni guddachuudhaan lafti mujjitaate. Isa kanarraa ka'eeti lubbuun nama 5 kan dabarte. Isa kanaaf amma hawaasni naannoo san jiran lubbuun hafte baraaruudhaaf immoo hojii nama pirootekshiniidhaa hojjetamu jira. Isa akka namni biraa irratti guyyaa aflee isaa sa'aatii 9 gaachana isaa godhanii roobaa tureeti naannoo sanatti lafti kan mujjitaatee buutee jira. Mana 5 ka biyyeen ukkaamti fidanii reeffa isaanii uummanni ba'anii isa immoo haqa isaa amma baataa jiru nama tokko wayii keessaa ta'e inni sun ba'ee jira. Manni warri naannoo sanirraa amma hawaasa akka biraa biraatti dabalamee naannoo sanii ba'anii hooggansi aanaa hundi achi jiru. Uummata bakka sanirra miidhaan geessa jira mana barumsaa haramfama jedhamu jira mana barumsaa san bira tolbaatanii
Akka aanaa gubbaa qorichaatti gandoota aanichi qabu 24 keessaa 14 keessatti ammallee taateen kun mudachuu mala sodaa jedhu jira kan jedhan hoggansi aanichaa lammiilee iddoowwan sana jiraniif deeggarsa barbaachisuu fi of eeggannoon dursaa akka godhamuuf hojjetamaa jira jedhan namoota sodaadhaaf qe'ee isaaniirraa bakka biraatti socho'aniifis hawaasnii fi caasaalee mootummaa sadarkaadhaan jiran. Kibbaa aanaa Ambaasal Gishan Ambaa keessatti baankiiwwan jiran lama keessaa qarshiin miliyoona 67 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen saamamuu dameen baankiiwwan Abisiiniyaaf Tsaday beeksisanii jiru. Hoogganoonni baankiilee lameenii kaleessa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti saaminsi kun kan raawwatame fulbaana 25 bara 2017 akka ta'e ibsan. Hojii gaggeessaan baankii Abisiiniyaa kan damee Gishan Dabra Karbee obbo Zawduu Qannaaw akka jedhanitti fulbaana 25 guyyaa sa'aatii 11 irraa jalqabee hanga walakkeessa halkanii yeroo jiru keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamin qarshii miliyoona 63 fudhataniiru jedhan. Hojii gaggeessaan baankii Tsaday damee Gishan Maariyaam obbo Amaara Maammoo gama isaaniin guyyaa wal fakkaataa sanatti hidhattoonni saaminsa raawwataniin qarshii miliyoona 4 fudhatan jedhu. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa gaaffii dhiyeessiteen uummata naannoof akkasumas amantoota gara naannoo sanaa dhaqan akka tajaajilaniif baankiiwwan banaman irratti kun raawwatame jedhamee jira. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa Amaaraa keessatti uumame hordofuudhaan bakka adda addaatti namoota iggituu fi saaminsa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban kan isa yaaddesse ta'uu Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa gabaasa yeroo adda